haroo laangannoo hojii dhaabsisaa jira jedhame. Bulchiinsi Juubaalandii gamtaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu beeksise. Itiyoophiyaan ergama nageenyaa Somaaliyaatti hin hirmaattu ministeera raayyaa ittisaa Somaaliyaa. Bulchiinsa yeroo irratti fonqolchi mootummaa ifatti raawwatamaa jira jedhe bulchiinsi yeroo Tigraay. Kanneen dhageettan kunniin hangafoota oduu guyyaa har'aatiif filannee maddeen amanamoo garaagaraa Aljazeeraa, BBC, Anaadooluu fi maddeen amanamoo akka addunyaatti jiran irraa sassaabannee qopheeffannee jirra. Yoon wajjin turtan guutuu oduu keenya ni dhageessu. Harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii nageenyi badhaadhaa oduu keenyaa kan sadaasa 11 kunoo qindeeffannee dhiyeeffanneerra babal'ina oduutti ceenee wajjin tura. Yaaddoon nageenyaa hoteela naannawa haroo laangannoo hojii dhaabsisaa jira jedhame. Hoteelonni sababa nageenyaatiin naannawa hara laangannootti cufamaa jiru godina Arsii lixaatti kan argamuu fi iddoowwan bashannanaa turistoota biyya keessaa fi alaatiin filatamaa kan ture haroon laangannoo amma bakkeewwan maamiltoonni deemuuf sodaachuun gabaa dhabaa jiru ta'eera jedhame. Waggoota muraasa darbaniin asitti hojii jaha deebisanii misoomsuu fi hawwattummaa isaa dabaluuf gama ija developmentii hojjetamaniin alatti riizortiiwwanii fi bakki haaraa galfii keessummoota hedduun daangaa haroo kanaa irratti hedduminaan jiru. Komishiiniin Turizimii Oromiyaatti dursituu garee fayyadamummaa fi hirmaannaa uummataa kan ta'an aadde Zaaraa Duubee akka jedhanitti haalli naannichaa jiru nagaa qabeessa ta'ulleen ololli deemu imala turistootaa hir'iseera jedhan. Dhufaatii turistootaan wal qabatee hanqinni jira. Nageenyi akka hin jirretti labsamuudhaa fi rakkoolee adda addaatiin hoteelonni naannoo laangannoo turan gara cufamuutitti deemaa jiru. Riizortiin haroo maamila dhabuudhaan amma cufameera. Hojjettoonni 14 achi keessa turan hojii dhaaban ta'uu argeen jira jedhan. Akkasumas Saavaanaanis hojii dhaabeera. Hojjetaan lakkoofsaan hedduun hojii dhaabaa jiru. Mariinaa kan jedhamus maamilli akka malee dhabamaa waan jiruuf yaaddoo cufamuu qabu jechuun haala mudataa jiru ibsan. Tibbana dhimma hojiitiif naannawa haroo laangannoo kana akka turan kan himan aadde Zaaraan nageenyi akka hin jirretti olola deemaa jiruun turistoonni sodaachuun garas deemuu hir'isanii malee qabatamaadhaan rakkoon addaa naannichatti mudachuun isaa dhagahan akka hin jirre himu. Ololuma farfamuu malee nuti miilaan guyyaa 3 achi keessa deemaa turree halkan 3 achi bulle waan addaa ture hin jiru. Turistoonni muraasni achi jiranis nagahumaan bashannanaa turan amma kan waa balleessaa jiru ololaadha jedhan. Keessummoonni biyya adda addaa irraa daawwannaaf gara keenyaa dhufuuf erga walii galanii booda oduu Oromiyaan nagaa hin taanetti adeemu kanaan yaada isaanii jijjiiranii isaan mudachaa jiraachuu himan. Kanaaf jechas hojii turizimii naannoo Oromiyaatti qabbanaa'aa dhufe kana deebisanii dammaqsuuf hojii guddaa akka gaafatus dubbatu. Hojiin bal'aan Oromiyaa irratti hojjetamuu qaba. Nagaan jira garuu turistiin hin jiru. Kanaaf olola Oromiyaa irratti deemee dhufaatii turistoota hir'isuu kanarratti hojjechuu barbaachisaa jedhan. Ijoolleen turistoota kadhatan akka barumsa seenan ta'eera. Naannawni haroo laangannoo kun ammaan dura bakka turistoonni biyya keessaa fi alaa baay'inaan daawwatan waan tureef ijoolleen xixiqqaan keessummoota achiin darban kan mallaqa bishaanii fi kophee kadhachuun daraan dabalaa dhufuun yaaddoo uumee ture. Kanumaaf jechas abbootiin gadaa godina Arsii lixaa rakkoon kun dabalaa deemuun aadaa fi safuu hawaasaa cabsaa waan jiruuf akkaataa duudhaa sirna gadaatiin tumanii adabbiis ifoomsanii ture. Erga tumaan adabbii kun hojiirra oolee hawaasni ammaan dura ijoollee kadhaaf daanditti erguu adabbii tumaa kanaa sodaachuun gochi kun haalaan hir'atee jiraachuu dubbatu aadde Zaaraan. Gama biraatiin lakkoofsi turistootaa gara naannawa sanaa amma hir'atee waan jiruufis kadhaan ijoollee kun akka hir'atuuf sababa ta'us mala. Aadde Taliilee Yoosef dhalattuu godina Arsii aanaa Kofalee yoo ta'an waggaa muraasaan dura biyya jiraatan Ameerikaa irraa naannawa haroo laangannoo kana hubatanii akka turan himu. Yeroo sanatti ijoollee xixiqqoon daandii konkolaataa irratti bahuun keessummoota kadhatan yoo argan miira isaaniitti dhagahame akkas jechuun BBCtti himan. Waggaa 4 har'aa gara laangannoo dhufee waanin argee baay'ee na gaddisiise. Ijoolleen xixiqqoon karatti yaatee kadhatti. Akkamitti Oromoon hin kadhatu ijoollee kadhatti baasu jedhee baay'ee natti dhagahame jedhan aadde Taliileen. Gocha ijoollee naannawa haroo laangannoo kana arganii hidhii xuuxatanii qofa hin dhiisne dhaabbata waggaa 15 dura hundeessan
Tangible Hope jedhamu gara laangannoo fiduun fandii barbaadanii ijoollee kanaaf mana barumsaa ijaaruuf murteessan. Lafa manni barumsaa irratti ijaaramu qonnaan bulaan naannichaa tokko kennaadhaan waan dhiyeessaniif isaan ammoo achirratti mana barumsaa olmaa daa'immanii tajaajila hundaa qabu ijaaruun tibbana mootummaa waliin wal harkaa fuudhiinsa gochuu dubbatan. Oduu itti aanuun immoo bulchiinsi Juubaalandii gamtaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu beeksise. Somaaliyaatti bulchiinsi Juubaalandii gamtaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin qabu addaan kutuu ifoomseera. Murteen kun kan darbe himata Somaaliyaa duula humnoota Al-Shabaab Juubaalandii keessa murteen darbe kun himata Somaaliyaan duula humnoota Al-Shabaab Juubaalandii keessa dhabamsiisuuf mirga filannoo bilisaa fi haqa qabeessa gaggeessuu danqaa jirti jechuun kan wal qabatu ta'uu ibsameera. Murteen Juubaalandii labsite kun wal dhabdee qaamolee lamaan gidduu ture babal'achaa dhufuu fi duulli finxaaleeyyii dhabamsiisuu gufachiisuu akka danqu ibsameera. Juubaalandii bulchiinsa qaama Somaaliyaa yoo taatu murteewwan mootummaan federaalaa dabarsuu mormaa turaniiru. Fuuluma baha Afrikaa Somaalee irraa kan dhagahame Itoophiyaan ergama nageenya Somaaliyaatti hin hirmaattu ministeera raayyaa ittisaa Somaaliyaa irraa dhagahame. Gama deeggarsa tikaa nageenya gamtaan Afrikaa Somaaliyaa ASOM keessatti gaggeessu irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne ministeera raayyaa ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Muhammad Nuur VOA'tti himan. Aanga'ichi akka jedhanitti Itoophiyaan ergama humna gamtaa Afrikaa ammajii 2025 keessa Somaaliyaatti bobbaasuu keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hin hirmaanne taasifame jedheera. Murteen Somaaliyaa kanaaf ammoo sababii inni ijoon Itoophiyaan Somaalilaandii kan walabummaa ishee labsite waliin ulaa galaanaa argachuuf akkasumas beekamtii biyyummaa kennuuf waliigaltee erga mallatteessanii boodadha. Pirezidaantiin biyyattii Itoophiyaa walabummaa himataa turan dabalatee aangawoonni olaanoon Somaaliyaa baatiiwwan darban Itoophiyaan loltoota ishee daangaa biyyattii keessaa akka baaftuuf irra deebiin gaafataa turan. Humni kabachiisaa nageenya Somaaliyaatti ergamni ce'umsaa gamtaa Afrikaa kan bakka bu'iinsa isaa ammajii dhufutti xumuramuu kan bakka bu'u ergamni deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa keessatti waraanni Itoophiyaa akka hin hammatamne Somaaliyaan ifa taasifteetti. Maddi oduu mootummaa Somaaliyaa Soonaa fi AFP'n akka gabaasanitti ministeerri raayyaa ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Muhammad Nuur raayyaan ittisaa Itoophiyaa ergama itti aanuun ala ta'uu mirkaneessanii jiru. Erga gamtaa Afrikaa bara haaraa ammajii keessa Somaaliyaatti bobbaafamuu keessa humnoonni Itoophiyaa akka hin hirmaanne ni mirkaneessani jechuun dubbatanii ministeerichi Moqodishootti guyyaa sanbata kaleessa murtee Somaaliyaa kanaafis sababiin isaa Itoophiyaan birmadummaa fi tokkummaa daangaa Somaaliyaa sarbuu ishee ta'uu kaasuudhaan tarreen maqaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbeessuu gamtaa Afrikaa haaraa keessatti loltoota isaanii bobbaasaniis dhiheenyatti ifa akka ta'u ibsaniiru. Itoophiyaa dabalatee loltoonni biyyoota gaanfa Afrikaa fi ba'a Afrikaa waggootaaf gamtaa Afrikaa jalatti Somaaliyaa keessatti bobba'anii turan garee Al-Shabaab kan Al-Qaa'idaa waliin hidhata qaba jedhamu waraanuuf mootummaa Somaaliyaa eegaa turuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan karaa gamtaa Afrikaatiin loltoota 3,000 akkasumas waliigaltee mootummaa Somaaliyaa waliin qabaniin ammoo loltoota gara 7,000tti dhiyaatan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti bobbaasuun akka argamtu gabaafame. Ministeerri raayyaa ittisaa Somaaliyaa Afgaaffii TV irratti taasisaniin biyyoota Somaaliyaa keessa loltoota qaban keessa hanga ammaatti akkuma beeknu ergama gamtaa Afrikaa keessatti kan hin hirmaanne Itoophiyaa qofaadha jechuun murtootummaa isaanii beeksaniiru. Sababii Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaandii waliin taasifteen wal dhabdee keessa kan seenan biyyoonni lamaan wal dhabdeen isaanii cimaa adeemuun sababii hidhaa guddichaatiin waggootaaf Itoophiyaa beeffannaa keessa kan turte Masriin karaa Somaaliyaatiin jidduu galuu ishee gaanfa Afrikaa keessatti muddama uumeera. Masriin waliigaltee Itoophiyaan Somaalilaandii waliin mallatteessite mormuudhaan Somaalii maddii dhaabbachuu alattis biyyoonni lamaan waliigaltee waraanaa waliin mallatteessuudhaan baatiiwwan darban keessa karaa galaanaa fi karaa qilleensaatiin Masriin deeggarsa meeshaa waraanaa gara Somaaliyaatti erguu eegaluu ishee ni beekama. Kana malees Masriin ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti bobbaafamu keessatti loltoota ishee bobbaasuu fedhii akka qabdu ibsite Somaaliyaadhaanis fudhatama akka argatte gabaafamaa tureera.
Itoophiyaan ammoo haalli kun yaaddoo nageenya akka itti uumuu fi qaxannichattis tasgabbiin akka hin jiraanne akka taasisu ibsuun mormii ishee dhageessifte. Ergama gamtaa Afrikaa keessatti loltoota ishee bobbaasuuf hayyamamtuu kan taatee fi adeemsichi yaaddoo kan itti uume Itoophiyaan ergamichi kan biyyoota naannichaa fi yaaddoo biyyoota loltoota isaanii humna Somaaliyaa keessatti bobba'eef keessa galche ta'uu qabaata jechuun akeekkachiiftee turte. Somaaliyaan amma ifatti loltoonni Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa haaraa keessatti akka hin hammatamne ibsu torbaan tokkoon dura ministeerri dhimma alaa bobbaa ergama kabachiisaa nageenya gamtaa Afrikaa ittaanuu keessatti biyyoonni kamii loltoota isaanii akka ergan Somaaliyaan akka murteessitu ibsee tureera. Biyyoonni loltootaan ergan ilaalchisee murteen kennamu faayidaa biyyaalessaa Somaaliyaa fi walabummaa kabachiisuun kan wal simu ta'uu qabaata jechuun murtee mootummaa Somaaliyaa ittaanuu ibsanii ture. Ministeerri raayyaa ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mohammad Nuur biyyoota ergama haaraa ammajii dhufarraa irraa kaasee waggoota afuriif kan turu keessatti hammataman affeeruudhaaf mootummaan isaanii adeemsicha ifa akka taasisu ibsan. Yeroon isaa yoo qaqqabutti biyyoota duraan turan keessaa kan ergama haaraa keessatti hirmaatanii fi kan hin hirmaanne akkasumas mootummoota haaraa itti makaman ni beeksifna jedhan. Ergama gamtaa Afrikaa duraaniif haaraa jidduu garaagarummaa ifaan akka jiraatu kan akeekan ministeerri ittisaa Somaaliyaa baay'inni loltoota bobbaafamuu akka hir'atu akkasumas iddoowwan itti bobbaafaman murtaa'aa akka ta'u dubbatan. Yeroo ammaatti Somaaliyaa keessatti biyyoonni loltoota isaanii bobbaafamanii kan argaman Itoophiyaa, Jibuutii, Keeniyaa, Burundii fi Yugaandaadha. Bulchiinsa yeroo irratti fonqolchi mootummaa ifatti raawwatamaa jira jedhan. Bulchiinsa yeroo Tigraay gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Abuuti Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el hoogganamu bulchiinsa yeroo Tigraay irratti fonqolcha mootummaa ifatti gaggeessaa jiraachuu pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa beeksise. Pirezidaantiin bulchiinsa naannichaa Geetaachoo Raddaa ibsa kaleessa baaseen gareen Abuutiin Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kan ji'a hagayyaa keessa yaa'ii taasisee ture bulchiinsa yeroo naannichaa irraa humnaan aangoo dhuunfachuuf fonqolcha gaggeessaa jira jedhe. Gareen kun hojiilee misoomaa mootummaa danquu irraa darbee fonqolcha mootummaa gaggeessutti darbuun seera dhabdummaa bal'isutti darbeera ibsichatu jedhe. Gareen gumiin seera dhabeessaa gaggeessee ture kun hooggantoota olaanoo isaatiin duulaan irratti gaggeessaa jira jechuun hojiilee misoomaa irratti danqaa ta'uu mootummaan naannichaa beeksiseera. Gochaan gareen kun magaalaa Maqalee fi godinoota kaaba lixaa fi giddugaleessa keessatti raawwachaa jiru karoora garichaa kan mirkaneessu ta'uu ibsameera. Uummanni keenya, uummanni Tigraay abdii akka kutatuuf burjaaja'ummaadhaan akka camadamuu fi hojiin itti gaafatamummaa hir'atee hojimaata jiru jechuun ibsichi ceepheera. Torbaan lamaan darban keessa hojii caasaalee hooggansaa tikaa nageenyaa naannichaa waliin hojjechaa turuun caasaalee mootummaa dhuunfachuu ibsuun gareen biraa garuu hojii burjaajessuu bal'aa hojjechaa turuu bulchiinsichi beeksiseera. Abbootiin amantaa Tigraay onkololeessa 22 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa gareen Abuutii lamaan walitti fiduun rakkoo uumame karaa nagahaatiin akka dambii ittiin bulmaata paartichaa eegeen akka hiikan waliigaltee irraa gahuun gabaafamee ture. Kana malees gochaan gareen Dabratsiyooniin durfamu kun adeemsa rakkoo karaa nagahaatiin furuu abbootii amantaan eegalame guutumatti akka hin fudhanne kan agarsiisudha jechuun bulchiinsi yeroo ibseera. Abuutii ibsaa onkololeessa 23 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa baaseen gochaan abbootiin amantaa naannichaa raawwachaa jiran qaamolee lamaa walitti dhiyeessuu malee araaraaf jaarsummaa miti jedheera. Gorsa abbootiin kennan kan deeggaru ta'uu ibsuun rakkoon jiru garuu akkaataa nagaa seera qabeessa qajeelfamaa fi dambii hordofeen hiikamuu akka qabu gareen paartichaa Dabratsiyooniin durfamu ibseera. Gareen Abuutii bulchiinsa yeroo jalatti gurmaa'ee argamu qaama kamiyyuu waliin haal duree tokko malee mari'achuuf qophiidha jechuun mariin taasifamu garuu rakkoo siyaasaa jiru furuuf malee aangoo qooduun kan hin yaadamne ta'uu ibseera. Bulchiinsi yeroo aangoo mootummaa eenyu haa qabatu dhimma jedhu irratti haala kamiinuu mariif kan hin dhiyaanne akka ta'e ifa ta'uu qaba jedheera. Waldhabdeen siyaasaa hooggantoota Abuutii
TPLF gidduutti uumame adeemsa naannichaa deebisanii ijaaruu irratti danqaa akka ta'u ogeeyyonnii fi beektonni Addis Istaandaarditti himanii ture. Rakkoon kun uummata naannichaa gadadoo boqonnaa biraatti dabarsuu akka malu beektonni eeranii ture. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabannee kanuma. Waan nu faana turtaniif galata guddaa qabdu. Ardii Miidiyaa Neetwoorkii irratti yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Akkasumas toora yuutuubii keenya odeeffannoon saffisaa biyya keessaa fi baha giddugaleessaa baha Afrikaa fi akka addunyaatti waan jiru saffisaan akka isin ga'uuf chaanaal yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa. Akkasumas mallattoo bilbilaa cuqaasuudhaan sheer laayikii illee tuqaa isiniin jenna. Galatooma waan wajjin turtaniif.